sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Guraandhala 23 bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo qophiin tamsaa sagalee qeerroo eegalee jira. Qophii keenya har'aa keessatti oduutti aansuudhaan qophii addaa kuruppisa irraa damma hin eeggatan jedhu qabna. Qophii waliin aan tokkicha murteessaati. Amma hangafoota oduu. Diddaa waraana wayyaanee keessaa daran jabaachuudhaan itti fufe. Angaawotni mootummaa wayyaanee olaanoon galma mootummaa keessatti wal gamaggamaa jiru. Uummatni Oromoo dhaadannoo ergamtichi Abbaay Tsaayyee dhageesseen gama garaagaraan mormaa jira. Dhaabbileen boondii hidha Abbayyaaf hin bitne akka waajjira isaanii cufan dirqamsiifaman. Babal'ooma oduuf Orjii Sabaa. Diddaan waraana wayyaanee keessatti dhalate hammaataa dhufe. Rakkoon walamantummaa fi walajajamuu dhabuu waraana ittisa biyya keessaa kallattiiwwan daangaa biyyattiin maran wayyaanee yaaddoo guddaa keessa buusee jira. Miseensotni waraana ittisa biyyaa dhiha biyyattii naannoo Toongoo jedhamee beekamu keessatti argaman walamantummaa dhabiinsa gidduu isaaniitti dhalateen dhukaasa walirratti kan banan yommuu ta'u, miseensotni waraanaa kaan armaan duras haala kanaan miliqaa turuun waraana wayyaanee irratti dhukaasa bananii jiran. Yeroo ammas jeequmsa haala kanaan uumameen miseensotni waraanichaa meeshaa guutuu walii 30 ol kan miliqan yommuu ta'u, aangawoonni mootummaa wayyaanee garuu rakkoo hamaa dhalachaa jiru kana dhoksuudhaaf tattaaffii jabaa irratti argamti. Haaluma wal fakkaatuun aangawoonni mootummaa wayyaanee olaanoon koree hojii raawwachiistuu EPRDF keessatti argamanii fi tikni wayyaanee olaantonni gamaggama irratti argamu. Gamaggamni kun galma mootummaatti taasifamaa kan jiru yommuu ta'u, hojiiwwan koree hojii raawwachiistuu kun hojjetaa jiran EPRDF kan hin amansiisnedha jechuudhaan Hayilamaariyaam Dassaalenyi dubbatee jira. Hojii isaaniidhaaf madaalli qubeedhaan yookaan gireedii walii kennaa kan jiran yommuu ta'u, harki guddeessi isaanii caa argachuu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Bittaa abbaa irrummaa wayyaanee jalaaf baasuudhaaf uummatni Oromoo sagalee diddaa dhageessisaa jira. Dhihoo kana miseensi koree hojii raawwachiistuu TPLF kan ta'ee fi gorsaa muummichaa kan ta'e Abbaay Tsaayyee uummatni Oromoo maastar pilaanii Finfinnee kan mormu yoo ta'e sirriitti galchina jedhee dhaadachuu isaa uummatni Oromoo balaaleffachaa jira. Uummatni Oromoo balaaleffannaa isaas karaawwan sabquunnamtii garaagaraa ila ibsachaa kan jiru yommuu ta'u, yeroo ammaa kanatti yuunivarsiitii keessatti fincilli diddaa gabrummaa ho'aan dhoha sodaa jedhuunis wayyaaneen waraana heddumminaan mooraa yuunivarsiitii seensisuudhaan barattoota doorsisaa jirti. Uummatni Oromoo sagalee diddaa dhageessisuudhaan gochaa farrummaa nafxanyoonni uummata Oromoo irratti gochaa jiran xumura akka itti goonu qeerroon bilisummaa waamicha dabarsa. Mootummaan wayyaanee maqaa hidha Abbayyaadhaan yeroo dheeraaf saamaa jiraachuu fi dhimma siyaasaadhaaf itti dhimma bahaa turuun beekamaadha. Yeroo ammaa kana garuu uummatni biyyattii buusii maqaa Abbayyaadhaaf buusnu irratti haalli ifaan hin jiru jechuudhaan didee jira. Mootummaan wayyaanes dirqamaan boondii bittu jechuudhaan waajjiraalee biyyattii keessaa boondii hin bitne taaksiiwwan garaagaraa dabalatee tajaajila hin kennitan jechuudhaan dhaabdee jirti. Mootummaan wayyaanes shira kamuu geggeessus uummatni dhaabbataadhaan diddaa itti fufee jira. Oduu yeroo kanaaf qabannee xumurree jirraa qophiyaaf waliin turtii gaarii. Kuruphisarraa damma hin eeggatanii barruu barreessarraa fudhatame. Filannoo fi waggaa 40ffaa TPLFin wal qabsiisanii addatti warri TPLF waan isaan hololaa jiran kan qalbifateef bilisummaa keenya gonfachuuf maaltu akka nurraa eegamu tilmaamuu hin dadhabu. Uummanni qabsoo gaggeessu tokko sochii isaa guyyuu akkuma hordofu sochii diinaas hordofuun dirqama. Qabsoon uummata Oromoo biyya keessaa fi alatti gama hundaan gaggeeffamaa jiru jabina horachaa jiraachuun beekamaadha. Kun diinaaf tasgabbii kan kennu miti. Akka waliigalaatti sochii amma taasifamaa jiru caalaatti jabeessuu fi tarkaanfii diinaa mogolee cabsuun deeggaramuu qofatu nu hafa yoo jenne dhugaarraa fagaachuun ta'u. Sochii ilmaan Oromoo gama hundaan taasisan tarkaanfii diina irratti fudhatu daran jabeessinee itti fufuu fi egeree diinaa yaaddoo keessa galchuu hanqachuu keenyatu diina Oromoo kan tahe wayyaanee fi jala deemtonni isaanii akka arraba dheeratan taasisaa jira. Gidduu dabre ergamtuun wayyaanee minaaseen dhaloota wareegama uummata isaaf baasaa jiru kashalabboota jechuun torban kan immoo shiraan dhalatee shiraan kan guddate
qondaalli wayyaanee Abbaay Tsahayyen uummata Oromoo irratti dhaadachuun dhalli Oromoo bakka jiru maraa mormii fi deebii gama hundaa ilaallatu kennaa jiraachuu dhageenya daawwachaas jirra. Kanaaf ajandaan diinaan nuuf qophaa'ee yeroo yeroon sochii bu'uuraa irraa nu maksuuf carraaqamu kana waliin baduun bu'aa waan nuuf argamsiisu natti hin fakkaatu. Namichi Abbaay Tsahayyee jedhamu kun waan arrabaan amma dubbate kun baatii 3 dura barattoota irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ajaja dabarseen ilmaan Oromoo 70 ol galaafachuu isaa waan caalu natti hin fakkaatu. Abbaan Duulaas baatii 3 dura ijoollee kana kan fincilsiisee fi garii hiisise kan barnoota irraa ariisise kashalabboota kan jedhe tahuu innuu ragaa ofitti ba'ee jira. Gochi diinaa nama aarsuu fi namatti dhagahamuu danda'a. Waan diinni namarratti hojjetu kana garuu yoo murannoon dura hin dhaabbatin yookaan xiiqiin gocha diinaa kana yoo hin cabsin yookaan mormii tarkaanfiin wal makee fi diina hundee raasuun yoo hin deeggaramin gochi diinaa yookaan arrabsoo fi tuffiin diinaa itti jabaachaa akka deemu beekuu nu barbaachisa. Diinni toftaa kana kan itti fayyadamu hamleen keenya cabee akka isaan jalatti jilbeeffannuufi. Humni uummata kanaaf gumaa bahu dhabamee uummanni abdii akka hin qabne taasisuufidha. Baatii 5 dura Teedii Afroo Minilikiin faarfate jedhamee mormiin dhalli Oromoo bakka maraa dhageessise kan nama boonsu ture. Siidaan Minilik garuu bakkuma isaa jira. Isa booda waa'ee maaster pilaanii Finfinneetu dhufe. Itti aansee warri Amaaraa ajandaa tokko kaasanii ilmaan Oromoo bakka jiru sagalee dhageessisan. Abbaan Duulaas dhaloota keenya arrabsee Abbaay Tsahayyees itti fufe. Egaa kana dura dhaabbachuun sochiilee hedduun taasifamuun gaariidha. Mata dureen kakaase kun fakkeenya ta'uu naaf hubadha. Ajandaan kun hundi garuu ofii saganteeffannee galii isaa kaawwannee kan eegalle miti. Irran deebi'a. Ajandaan kun hundi garuu ofii saganteeffannee galii isaa kaawwannee kan eegalle miti. Ajandaa diinaa kana irratti ibsoonni ni bahu. Dhaadannoon ni jiraata kan kana fakkaatan. Wanni akkasii daddabalamaa yeroo deemu hamlee namaa buusuu danda'a. Diinaaf illee sababa tarkaanfii irratti fudhachuuf ta'a. Kuruphisa irraa damma hin eegina. Dhaggeeffattoota keenya qophiin kutaa lammaffaa sagantaa itti aanutti dhiyaata. Ajaa'iba kan soo kamini beedisa kurraajidha. Nama dhiba kan soo kamini beedisa. Dhiisi obsi jedhe namni na sosoba sosobbi malbasa. Waan garaa qoodhaaf nama fangoo dhiisa. Kimboyin naan jechuun ittuu na boosisa. Dhiisi nama ittuu na jaalchisa. Barameeka guutuu abdiidhaan jiraanna kornoo darba jennee. Oto mila kaanu, oto harka qabnu nama fayyadu. Tokko bifaariya, tokko bifanaayi nama wachaasise. Tokko nyaatee duuna, tokko ni kiffata yaada saabanteesse.
ajaiba kanko kamini medisa kurajida nama diba kenya kamini medisa isi obsi jade namni na sosoba sosobi malbasa wangara kodab nama pambodisa imboi nanjechu itu nabosisa isi nama natu sharafisa namni nama tae harka nama lalu baye nakanesa kanap nabosika nagayada bulle akamitin hosu upeya ijako otuma bakotu sirajamu kate wambaye donati malo malan koda sire apillate dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya kanumaan raawwata qophii itti aanu hanga wal agarru turtii gaarii injifannoo uummata oromoof gadaan gadaa bilisummaati.